Raayit aan akkasin ta'u yaa. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa 36 bitattaa jenna. Ayyee. Ganaa 36 gurguramu jechuudha. Aan 30 takkaan bitadha 30 takkaan kiyyaanuma bitate bakka dhumate. Haya. Yes. Achi Keessaa booda- baadiyyaa malaa inni. Achi booda akkasitti nam 200 galmaa jechuun maallaqa humna shan kafalu. Yaa. Nama 200 galmaawaa Achi booda otomaatikal. Achi booda asuma laayif mata irratti dhufneetiti. Damiin goona waan. waan qumaarra bilisa jechuudha. Qumaarra bilisa jechuudha. Hiixaa waan ta'eef akka Lakki lootarii. lakki. Akka lootarii. Boobar jara keenya laal waan takkaa jira. Fakkeenyaaf amma yoo neefi fardi lama wal dorgomuu deeme. Namni ni rifata hoggaan akkana jeerrifatira. Yoo ammanaa fi noovaan dhufnee farda ammadiitu injifata. Lakki farda yaasiin injifataa naan jaa. Wal qabsiisan. Qabdi fe'isan. Qabdii keessa. Wanni kun haraami moo laale kam ilaaltan? Akka beeynutti haraami akka nuti beeynutti akka barannetti. Godhamuu ture. Godhamuu ture. Haraamimi. Godhamuu ture jechuudha. Gizee afur bahaa jettee qoyme gizee afur bahaa jette hixaan nauma tokkoof gizee Gizee afur afurii miti. mokkorama. Kottu kottu. Haa qofa Amma fe'isan. nama 200tu qaruuraa laayibii keessaa mul'attu as keessa harka yoon keessa gaggaa'e mul'attu keessa jiru ookee. Warra hiixaa san murate. Lakkoofsa. Lakkoofsi hundi as keessa jira. Kana keessaa hin osuma harki kiyya mul'atu waliin laaqee tokko Nambara lama lama. godhee ol ba'a. Ayyee. Kafuudha kun baatee bijibticha kaa'e. Meeus Mombasa. Ammallee asumaan kaaya. Asuma dura osoo asirraan sossoo. Asuma dura. Ammas kabiraa fuudhe. Liblib godheetiin ammallee tokko fuudhee asuma isin dura. Ammallee liblib godheetiin firii afur hoggaan baase kaan achiin kaaya. Afran kanaan banaa jechuudha. Ayyee. Lakkoofsa 26 hoggaan jee. Lakkoofsa ol ba'a. 26 Olba. achina bira ol ba'a. Lakkoofsa 40 takkaan jaa. Lakkoofsa 40 takka achina bira ol ba'a. Lakkoofsa 6 jaa. Lakkoofsi 6 achina bira ol ba'a. Lakkoofsa 3 jaa. Lakkoofsa 3 achi ol ba'a. Amma jaranga kanaatutu lakkoofsa afran kanaatutu Waliin laaqama haaratti maas. haareen laaqama. Baasiin jaa lakkoofsa. Lakkoofsa amma tokko himu yoo nan akkasii ol baase lakkoofsa kana eenyuuf lakkoofsa fuutaan jaa lakkoofsa ebaluufiin fuudhaa jaa. Orifiifiin fudhadhaa jaa. Ifumarra godhi kanuma ol beesan haa ta'u fakkeenyaaf. Ifiifiin fudhadha jaa. Hayyee lakkoofsi isaa yoon bahin inni ni deema. Inni ni qofa gabbu. Sadii hafi. Hasadafaatis laaqamee ni fudhattaa'ee naa fuudhi jaa. Yoo ha isaa bahe ni ta'a. Okay? Tokko fa'aa beekaa. Ayi. Yoo ha isaa bahe Tokko fa'aa bee isaa abba. Afran keessa. hundinuu tartiibaan akkasii godhaa deema. Lamaan walii hafaan siin jee. Maali isaan afran kana keessa halakoosi daaraktii ol baanee akkasii tokko fa'aa bahu. Nama afurii Hamza jira. Ahmed Tirisira Hamza Ibrahim hadda nu baasu. Nama afurii jira. Namni afran kun akkam godha? Tokko lakkoofsa shir godha. Fakkeenyaaf amma kaduraa harkatee waa jedhu. Haduraa harkatti sun tokko fa'aa bahu. Akka. Hin bahu ni ta'a. Ni ta'a. Okay aya. Kalamadaaf. Ayyee. Kalamadaaf ana naa baase lakkoofsa kiyya naa baase jeetiti. Qofee Oliin dhaabee. baasa kataa baasuun dhabanii kuta. Kalamadaati harkata. San biratti ol baha. Ni ta'a ammaas. Irratti ol ba'a. Kasadaffaa ni laaqaaf ni dhaba ni bu'a. Jara lamaan keessaa inni ammoo adda godha sii galee. Gara lamaan kanaas amma lameenuma san waliin martee waliin laaqeetuma ol fuuta. Waliin laaqee. Lambar isaanii jiraa micha keessa. baafadhu. Kan Yaa ol fuutee banti kanaa tokko fa'aa baha jechuudha. Lameen keessa. hin bahu kun hin bahu tokkoffaa. Hai. Ni fudhata. Haa. Eegaa ni fudhata. Kasaa beekee miti ni ta'a. Kaan inni godhi jaan yoo kaan kasaa wallaale isaa fudhate jechuudha. Akkasi tokko fa'aa beekni. Akkas sii galee. Hai. Salaamu Harkaa qabu kana kamaddii sun yaama. Lakkoofsa san yaama. Atumaatu kee yaammata. Keerra sii Harka cufaaf dhabuu mi lamaa walitti haftee keessaa tokko harkateetuma tokko dhabu. Akkas. Lamaan irraa lachuun argatan. Tokkonumaa argata tokkonumaa dhaba lamaan irraa Ati tokko. biyya ol baaftee yoo niin afaaniin lakkoofsaati ol baaftee yaamuu baadanii dhabe jechuudha. Inni dhaba. Hai. Xiyya ol baaftee. السلام عليكم أستاذ.
Ati himuu qaba. Waalaikumsalam. Daanyaan siimi. Miyam Koy. welcome. Daanyaan Ay sa siimi. profile hindi Yes, yes, Ustaz. Don't mute me, Mama. Now, Fadu bikabuda halami wali hafesani Ustaz yangu. And bahdi nasib lami wali hafe nambara wali light ega lambara mixi gote. Yo ani khiyuma food and number 3 ajennu at number 2 and ani khiyuma food 3 je useta ati duba akam because na fahams kofa. Yes. Amma fakkeenyaaf ati number 2 qabda, an number 1 hin qaba. Maal naan jaa Hamzaan? Ati nambara kee beekii naan jaa. Keetiin nambaruma kiyya beek. Nambara kiyya duraanuun hin beekareen. Lamaan kana keessaa keetiin sii fuudhaa hin siin jaa. Naa Eenaa fuudhin. fuudhin jaa. Ol fuudha. Oliin fuudha yoo Gisee bantu hiyyaa miti. yoo keete heni teesse yoo keente inni buutaa gurbaa hafe fudhatare. Hay maali anaaf Haya. beekuu. Dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf namni lamas yoo beeke laasti irratti ammas walitti hafanii haga namni tokko Walitti fudhatu. hafanii. Walitti naagalee jira amma waan ustaazni Nama jedhu. lamaan walitti hafe kana keessaayi waraqaa lamaan waliin laayixee lakkoofsa keenya banni beekama. Ati bantee lakkoofsa banta sayyoo kiyyate kunoo akka Champions League fa'aa kunoo abbaa lakkoofsa ati bantee garsiistee kunoo kanaan moo'ee jechuu qabda malee kiyyuma ol baastee. Hadha beetu Deema. moohama. Kadhabee moo'eeme. An sirriin naagalte amma waan inni jedhu. No, nun galle, naan galle ma. An dubbadhu. Okay, An Anis dubbadhu. Nangalle. Okay, Anaf Eh, Hamza Malik, yo Ibrahim jette. example ni godhu Ustaz. Champions League Mama Naho. Okay. Mama Naho. Anaf Hamza Ibrahim example ni godhu Ustaz. Anaf Hamza Eh, Ibrahim sindaman. an number Aya, tokko tokko. inni number lama haya. Ayyee. Nambara tokkoo fi lama qabdan, okay? An tokko. Amma waliin laaqeetitiin Lakki nambarratti waliin lolli naagaa amma ga'e hayi. Wallaluu miti bar. Adda eenyuuf hin baasu. baasaan jaa kottu kottummaa eenyuuf hin baasaayyee. Anaf Jaaladheef bas. baasi. Anaf bas. Isi baasi. Lakkoofsa lama qabdaa miti? Lakkoofsa lama isin ayyee. Lama am lama. Aya. Ol fuudhee lamaan ol fuudhe. Ayyee yoo halamaan kun kasii ta'e isin mootere akka seera addunyaatti. Ni teeyisi. Maal gootii Ati ta'e bu'a. lamaan keessaa tokko tokko fa'aa ba'a. Seera addunyaatti miti adda badhu gaa waan jaan dhaggeeffadhu. Eegee. Lakkoofsa lama harkattee miti? Namaaf sirri galuu qabaadha bara malee kana anaan waaqiseen jiru. Isiin beeyte dhagaye isiin beeyte hin kufne. Itees. Hamza adda baasuu fe'an. Haafe already baramee Anis yoo beeke ni kenna. Explain, Haafe explain, san. brother. Laal haafe Ustaad, san ani kun explain baramee godhuu fi- banuun hin barbaachisu. Haafe san jettu. Na hayyamtee ustaad. Yaa itti deemsi gayyame. Okay, nama afurii walii hafaami faayinal irraa nama afran keessaa ammas waraqaa waliin laaqeetii nambara takka hoggaa fuudhe nama takkaaf bahaami qabee ibsan ni ta'a. Nama sadii walii hafaami ture. Namni sadeen san kaduraa san inni hin himanne beektaa akka amma inni jeetti kaduraa afran keessaa nambara inni harka naqee baase sani nambarri yoo isaa yoo kan beef useetta isa hin gaafatan gaafii takka jee nama sadii walii hafaami sadeen keessaa maal jaaniini nambara keessan himadhaa jaaniin yookaan eenyu fuudhuu feetanii amma tokko nambar 1 tokko nambar 2 tokko nambar 3 amma tokko achi keessaa tokko maal hima nambar 2 hima ammoo hoggaa Hamzaan harka fuudhee gabbaasu nambar 3 baha so inni maal ta'a ni deema nama lamaa walii hafu namni lama walitti naaf hore namni lamaa walii hafu kunis himadhaa jaaniin amma walitti hafe nambar 1 fi nambar 2 walii hafe number 1 ini number himadhu jannani ini number 2 himad Hamza nammo harka khaayeti number 1 baase uga number 1 baase inni gabbe ama namme ka wali hafa nama lama wali hafa jechu khadura garte etaan baate difi khana wali hafa jara lamaan khanaas akkasitti garte himadha jaani uga himatan khan beekhe fudhate inni bobbaha jechu khan wallaale galaa jechu. Okay, Bako here, which means therefore the number was not even allocated to you at the first place, right? So it's just a chance number. It's not number that's The first labeled one, to the you. first guy. Out of the Yeah, four the first guys, guy. It's a chance. The first Yeah. guy, number ya karmasiba. Warri biramo number himachu kaban. Football tabachu kaban jechu. Basically, the number 1 and number 2, I wasn't. That's I wasn't the person number who 2. chose. Number Yeah, 4 I get what Bako said. I get him. So I didn't choose the number. So the ustaz just bakhti nasib
picked up the number and The first allocated one. to me. Yeah, the first one. So the Okay. number two, let's say I bought number two. Let's say I bought number two. Number two is not my number. It's a number that he chooses for me, basically. It's not titled to me, right? Yeah. I No, see. okay, hold up. You know, have you ever played pool? Yes, I play pools, yeah. Okay, at the end, you know, when you're about to score the 8, you have Yes. to name, you have to pick the hole, right? That's right. So for those 3, they have to pick the hole, Yacho. See what I mean? I see. I Yeah. see. Except That's it. Jara Afra Wale Habasan, the very first guy, Hamza would pick you know, Makasani, and then guess what? If Yeah. you got lucky, you selected Yacho. You're gonna sit somewhere. See what I mean? That's it. That's it. I get you. I get you. Jerry Game Sadenamo, one, they they have to receive name. yes, Jira. Yeah, I get you. I get So Karate Dibe, Salita, so yeah. you know? That's like that. Ustaz, ana ma hormor kina khayto so lambarin dufino anu amma kompi. It's simple and easy. Na Jerry I get it. Afra Nuga Wale Hafe, Khandura Yeah. Gate Hamza Narka Fure Basusan. Yes. Hamza to Namasa Marata. Jerry Sadenamo, if Maratatan. If marata. Yeah. I get it. Afuran ufif Ani barata. tokkicha duraatiin fila. Warri kaan ifiif itti deemu. Warri Bira, if Mafi Prime Minister Tahani, Supervisor Tahani, Zamboda Dehe Beeka Romiatan. kun ni ta'a jechuun ilaa hanga dhumaan filatu garaanni. Yes. Because inni kuni wanni ila macarrashatti hin filatamnee fi akkuma dura harka naqeetti namni inni xixaan baateef isa. Yes. Nama 200 sanirraa. Yeessoo laakii jechuu barinni. Kanaafuu inni gizuma duraatu gartee jawween isa qiniintee dhukkubsataadha achuma ta'a jechuun ni. Galaami. Achuma ta'a isa so. Hin sosoo jechuu. San booda jara kaa walii gagadhiisan. Waliin gagaddeessan. Arfaa warra sammuu qabuuti. I swear to God. I swear to God. I'm telling you. Yaa warri ilmaatti feetan telegiraama wanni kiyya profaayila jala dhaqaa waasaap tiktok. By the way, doolaara 27 fi shilingiidhaa bara ammoo inni ati gaafachaa jirtu. $5,000 hin hol. Yes. It's not a lot of money. 5,000 yeah, Kenyan money, Ethiopian money. Ethiopian money, Ethiopia, right? oh, Ethiopian bear. Yeah. Ethiopian birriga. Amali Ustaz God. Gandi ollaa keenya kanatti beekamaadha bara. Asumatti nu biratti hin beekamne malee gandi ollaa keenya kun makiinaa waamee Ni fudhannoo guyyaa kana. mana Guyyaa godhan kamtaatu moo Ustaz? makiinaa miti manallee akkas godhanii jiraar. Manallee akkas godhan Addis Ababa tana keessa wallahi. Ustaz guyyaan kun guyyaa kam sila? Wallahi guyyaan Hiixaan bahu. Hoggaa namni guutame numa goona. Namni amma namoonni nama 200 feena wanni gruppii keessa jiru nama 500 namni itti deemu. Nama naga nus ni naita amma. Yee Anni gruppii seenam- jala seentanii barsiisa. Amma namoonni seentaani? Yeah, of course, 100%. Nama 500 Bakka. godhiiti round 1 fi round 2 haa qabaatu. Nama keessan qabiyyee jiru faa godha. Galeesse. Yeah. Aga. Another Aga. question, Bako. Another question, Okay. make it clear. Alright. When people buy the number, right? When people buy the number, because you see, Mama Number, he said, actually, Mombasa, he said, I want 35. Do we pick and choose and buy the number, or we buy them as it sells in order, as the ticket goes in order? As the ticket goes in order. If Okay, there's a explain number, that to him. Yeah, explain Okay. that to him. Okay, hi. Laalamma namni dhufeetiti nambara 9 fadhaanaan jaala. Okay? Nambarri 9 kun ganaa hin bitamu jechuudha. Namni biraa dhufee nambara 9 fadhaanaan jaa hin bitamuun jaa nambara biraa biradhu nama qaba. See, that's what I was saying. Akasfa. Akkamiin beekta akka namni qabu? Hi, gurgure ha. Hi. Nuti nu garsiisa akka namni fudhate. No, ati ni filataa miti. Warra fudhate laala saaxina keessatti eksiirra godheetiin gadhiisa fi galee. Katabaade okay akkasii hiixaatti godhachaa deemtaa jechuudha. Yee Qabachaa lakkoofsi deemta. jaha. Akkasitti adda baafate akkasitti qabda yaa. akkana Oh, that's akkana of course. godhi ustaad. Amma ustaadni timaatim qaccee
salataa akkasii gurguraa jechuudha. Tokko dhufee salataa bitate. Lammaffaa kun dhufee salataan fedhee jee no salataan gurguramee Salataan jira. dhumee jira. Timaatiin bitadhuuga. Timaatiin fudhadheetan. Assalamu alaikum. Bakka. warra timaantiin manaati isinii galu hunoo akkanatti isinii himan. Ni gala akkas laanan balaaluun numa galaa bar. Finishing malee fayyadamu. Boksii jira. Boksii jira, okay? Boksii tana keessa lakkoofsaa jira. Amma namni yoo tokko yoo dhufee lakkoofsa jaha bitate jahannan san eksi irra godhan jechuudha. Namni guruppii keessa jiru jaha akka tokko ni beeka. That's it. Amma nu galtee jirti bakka. Jahaan kana hoggaa namni jahaan kana bitu maqaa isaatii wajji telefoona isaatii wajji akkasi adrees isaatii wajji bitaami. Akkaawuntii isaa TikTok telefoona isaa risiitatti bitate wajji. Wanni hundi isaa Nama inni harka. biteef yoo jenne nama inni biteef. Yoo fedhe. Namni biteef yoo jira. Okay. No, inni ni mootaa hoggaa fedhan nama dabarsuu danda'a. Nasiibni yoo eessatti baha ustaaz? Biyya. Asin baa. Inni ni mo'atan asii live irra dhufee bahama. Hoggaa mo'atan eessaa fudhatan? Bakka feetutti. Hoggaa mo'atan akkaawuntii irraa Bajaaja Australia jira mama namo. Baajaaj lakki biyyuma bakka kam Finfinnee moo Adaamaa moo eessa jechuu fedheet? Bakka namni kan jiru ta'a. Online transferiidha. Transfer godhamee yoo. Dorgommii fardaa sanii fi dorgommii fiiginsaa maallaqaan ta'uu dhabutti rasuulli akka godhaniin beekaa. Sa fardaa sanoo attiin fardaas godhee tureemi. Fardaa fi xiyyaa fi yaa qabsoodhaansa. Okay, Khano That's not gambling. Nabiyyiin itaan bahee fi hallunni nyaattees ni jira mire. Akkuma waan amma Egaa Nabi Yunus dhiifama. Nabiyyiinis Nabi Yunus ixaa darbatanii bari fi fittuu taatee bari. Khami duuba kana maallaqaan tokko hayyamee jiraan saaba rasuulli sallallahu alaihi wasallam farda ta'ee maal ta'ee waan takka. Bar xiyya darbatan taakka jiha. Anaa siima. Maallaqaan hin baana maallaqa ol qabsiisanii. Yaa ammallee gaalaan wal dura fiiguu fardaan wal dura fiiguu xiyya darbachuu. Wanni kuni wal qabsiisanii fi taphachuu danda'an jechuudha. Rabbiin dhorkine yaa godhuu turan How gaafa come they say it's a gambling? Amma gambling harami jani do ma confuse no goran wana simply akana. No, gambling is haram. It's in Quran. No, you know, like Melbourne Cup is being known around the world, right? You know, Melbourne, they have the biggest horse race. Yeah. One day I was about to put it down for the horse in someone you don't know or something you don't know that falls under the basically gambling. We're Muslim, no confused, my God, mashallah. Lucky, confusing godani. Amma khati amma umani irratti wala jesu khana banta no khan Dubai fi jinniti goran sambana no mani. No. Melbourne goran gudda jirami ka. You know, adunya ra Australia ra gudda ka. Branch uma Dubai tu jira amma. Yeah, branch Dubai sponsor gudda. Ustaz nagarre. Okay, may explain ako